har'a inni akkan sirba kana baasee gadi kenne didichin osoo tokkollee bor fudhatee gabbaa'e isa kana daganne abalu kun maalirra jira maaltu saanqate nama kana jabeessuun ammallee itti fufee jira yookaan kabira akka inni waan tokko hojjetu godhuuf jabeessuu qabna jechuun hin jiru ammas ka borga dhufe duuka didichuu gangalachuu boo'u jechuudha akka oromummaatti ilma oromoo tokko aartii oromoo tokko jabeessuun akka oromootti nurra jira akka amantiitti waa biraati jireenyi dhuunfaa keessanii si yaachiseera jireenyi maatii keessanii si yaachiseera keessattuu ijoolleen dubaraa of ilaali of yaadadhu ganaa heerumta ati inni heerumte ilmoo yaaduun si qaba jaarsa akkatti qabatan beekuun si qaba fira akkatti fireenfatan qabachuun si qaba ilmaan guddisuun mana tokko qabanii taa'uun si barbaachisa si qaba eenyutu si yaada eenyutu mana keessii qaba eenyutu jaarsa keessii kunuunsa eenyutu ilmaan keessii guddisa kana yaadaa jirta kana barataa jirta kana quba qabda ati onni dhiiraa yoon fuudhinsichi fuudhuu deemta eessaa fuudhuu deemta gaafa fuute akkamitti wajjin teesse akkamitti ilmaan gaarii argattee akkamitti guddifachuu deemta ilmaan keetti maal kennuu deemta ilmaan kee maal barsiisuu deemta namni sadarkaayyuu amma bara ofii hojii dhuunfaa tokko uumee dalaguu dhiisii bara wama namaa akkeessu dadhabuutti jira bara namni maaliif kana jedhee wanni kun maaliif dubbatame inni sirbu maaliif sirbe inni weellisu maaliif inni geeraru maaliif inni walaleessu maaliif dhugaa dubbachuuf waan uummanni tokko tokko irra taa'aa jiru yeroon arguu fi viidiyoolee tokko tokko gama feesbuukii dhufan akkasuma yeroon haala uummanni keenya yookaan yeroo nuti amma keessa jiru kana yeroo ilaalu artistoonni duraa baay'ee tokko kasaaranii yeroo itti silaa faayidaa argatan yeroo silaa itti beekamutti yeroo silaa itti hojiin jaraa qilleensarra oolee bu'aan illee argamee itti dhageettii godhatanutti dhabamuu jaraa yookaan hojii dhaabuu jaraatu na gaddisiise. Egaa hojiileen hamma hojjetamaa jiru kuni harka meeqaan hojiiwwan duraan hojjetamee darbetu caala akkan ilaaletti yookaan akkan beekutti. Kana jechuun amma yeroo ammaa wanni hojjetamaa jiru jechootas ta'ee wama hundaanuu waan duraarra caala jedhee yaadu yoo ta'e yoo viidiyoon hojjetamu ta'e qulqullina viidiyoo yoo ta'e malee jechootatti waan hunduma keessatti keessaayyuu jechoota jaalalaa fa'aa ilaallatee warroota duraan sirbee dabarsee yookaan hojiiwwan duraatu caala jedhee tan yaadan kuni shakkii takka malee akka caalu murteessan garuu artistoonni duraa haa hojjetan malee sabaaf hojjetanii wama hundayyuu hojjetanii hagas bu'aa illee hin arganne hin beektani sila artistoonni Oromoo baay'ee bu'aa hin argatan arrumayyuu artistoota kanatti humna goonaa yookaan beekamtitti goonaa yookaan immoo namni kun hojii akkasii hojjete jabeeffamuu qabaaf osoo hin taane waanuma qabatee uummanni keenya kun girr jedhu waan barbaaduuf waan ajandaa barbaaduuf argateetuma gaafa artistiin tokko waan tokko gadhiisu fuudhee fiigaa jira malee namni jechi jedhamaa jiru sun maaliif jedhamaa jira jechi kun maalitti hiikama inni maalirra dhaabbatee jedhee dhugaadhumatti miidhameeti immoo namatti miidhafnaan namaaf jedhee namni jedhee waan tokko itti yaadu hin jiru. Ani garuu kan na yaachisaa jiru waa'ee sirbaa miti. Kana na yaachisaa jiru dhaloonni nu boodaa kun akkam ta'uu deema. Gaafa nuti dhaloonni amma jirru kun waanuma namni tokko hojjetee gadi kenne qofaaf harka dhaanee didichinee kan hiikkaa isaan beenne kan waan inni jedhameef hin barre yookaan ammootu namni kun gahee qaba innillee waan tokko hojjetee gadi kenne haa galatoomu wama fedhe haa ta'u namni tokko gaafa inni hojjetutti naafu osoo hin taane namni tokko gahee qaba namni kun gahee mataa isaa qaba namni tokko biyya keenya keessatti gaafa inni hojjetu nuti seenyesuma laallaquuf osoo hin taane namni kamtuu namni martuu gahee isaa baachuu qaba dirqama namummaati namni tokko eega uumame waan tokko hojjechuun dirqama garuu hojjetaa jirra akka amma jirru kanatti hojjetaa jirra. Gaafa nuti dhaloonni amma jirru kun waan tokko godhuu dadhabne waan namni tokko godhetti namni kumni meeqa qaratee akkasii harka didichaa oolu dhaloonni nu booda immoo akkam ta'a isa jedhutu mataa kiyya keessa na dhufee baay'ee tokko na yaachise. Jara keenya nama sappoortii godhuu nama jajjabeessuun hojii namaa fudhatanii jaallachuun akkuma jirutti ta'e ammoo hojuma namaa qofaaf didichuun bu'aa tokkollee nuuf hin qabu. Namuma sanayyuu hojuma nama sanaatiyyuu hojii itti hiiknee yookaan hojjechuma sanayyuu hubataa hin jirru. Kunisumaafiyyu yookaan gargaarsa jajjabina isa jedhamu miti. Maal jajjabina yoo ta'e waa meeqatu dhufaa jira aartii islaamaa haa ta'u aartii muuziqaa haa ta'u gaafa deemaa jabeessaa jedhame hagam teemtanii jabeessaa jirtu. Isa yaaddaniiti miti barka arri dichamee dacheen marti boo'icha qofa ta'e nama kana hojii isaa mul'ifnaa yookaan bu'aa argatu yookaan beekamtii argatu jabeessuu qabna sappoortii goona jettanii osoo hin taane amaluma keessan wama qabdanii didichitan boossa waan barbaadaniif waan san argattaniitiyyi didichaa jirtu malee nama kana jabeessuu miti jechuudha. Namni kun immoo kan inni jabeeffamuu qabu sirban nama sirbee kana ani waan takka illee dhaggeeffadhee siin xumurree naaf iyyuu hin galle garuu
sirba dheengaddan inni sirbi sun kiyya jedhee sirba Hacaaluuti jennee nu beeknu sun kan kiyya jedhee baay'een tokko nama sana ajaa'ibsiifadhee sirbi silaattiin inni beekamtee argachuu qabu sirba sana. Sirba kana dhaggeeffadhaa irraa gochuu muraasa. Wal sakaan lamaaf deemsa wal dhorkina rakkoon keenya cimaan kana. Wal sakaan lamaaf deemsa wal dhorkina rakkoon keenya cimaan kana. Walitti yaanne malee dubbiin keenya badii dhalee. Sirbimti silaa ittiin namni kun jabeeffamuu qabu yookaan sirbi kun haaromfamee itti dhaggeeffatamuu qabu namni kun ittiin beekamu qabu sirba kana jechuudha. Wanni ergaa guddaa dabarsu wanni akka namummaattis akkuma kamittuu hawaasi keenya rakkoon hawaasi keenya ittiin keessa jiru ibsu harka meeqa sirba kanatu caalaa jechuudha. Sirba kana caaluuti jennee fudhataa turre amma yoo wanaatti ani amanuuf na dhiban kan isaati jedhee yaadaa yoo hin jiru isatu dheengadda intarvii godhame irratti kiyya jedhee dubbate jechuudha. Kanaaf jara keenya jabeessa maa jabeessitanii miti. Akka Oromummaatti ilma Oromoo tokko aartii Oromoo tokko jabeessuun akka Oromootti nurra jira akka amantiitti waa biraati. Garuu nama sana jabeessuun qubaa hojii nama sanaa mul'isuun qubaa inni akkana didichaan kunis qubaadha jechuudha. Kuni akkana girri jechuun kun bu'aa tokko nuuf hin qabu. Har'a inni akkana sirba kana baasee gadi kenne didichin osoo tokkollee bor fudhatee gabbaa'e isa kana daganne abalu kun maalirra jira maaltu saanqate nama kana jabeessuun ammallee itti fufee jira yookaan akka biraa akka inni waan tokko hojjetu godhuuf jabeessuu qabna jechuun hin jiru. Ammas ka borga dhufe duuka didichuu gangalachuu boo'u jechuudha. Isumaayyuu warroonni biyya Arabaa kana ta'anii har'a isii maqaban dalagatanii isii argataniin uffatanii of dhiqanii warri shamarranii tolchanii jedhan kun gaafa biyya buutan akkam ta'uu deemtan. Jireenyi dhuunfaa keessanii si yaachiseera. Jireenyi maatii keessanii si yaachiseera. Keessattuu ijoolleen dubaraa of ilaali of yaadadhu ganaa heerumta. Ati inni heerumte ilmoo yaaduun si qaba. Jaarsa akkatti qabatan beekuun si qaba. Fira akkatti fireenfatan qabachuun si qaba. Ilmaan guddisuun mana tokko qabanii taa'uun si barbaachisa. Si qaba. Eenyutu si yaada? Eenyutu mana keessii qaba? Eenyutu jaarsa keessii kunuunsa? Eenyutu ilmaan keessii guddisa? Kana yaadaa jirta? Kana barataa jirta? Kana quba qabda? Ati yoonni dhiiraa? Yoon fuudhinsichi fuudhuu deemta? Eessaa fuudhuu deemta? Gaafa fuute akkamitti wajjin teessa? Akkamitti ilmaan gaarii argattee akkamitti guddifachuu deemta? Ilmaan keetti maal kennuu deemta? Ilmaan kee maal barsiisuu deemta? Of yaadadhaa. Inni fuutee jirtu jaartii kee akkamitti kunuunsaa jirta? Akka jaalalli kan keessa lallisuu akkamitti akkam godhaa jirta? Walitti dhufeessanii keessan akka jabaatu. Fira isii jabeessaa jirta? Fira kee jabeessaa jirta? Jireenya fuuldureetti yaadaa jirta? Yaa jamaa of haa yaadannu. Baay'ee tokkoof dagannee jirran baay'ee nagadisiisa haala nuti amma keessa jiru kanatti yeroo nuti warri hamma jarraa kana keessa yeroo kana keessatti jirru kun akkas ta'an warri nu booda akkam ta'asa jedhutu baay'ee tokko na yaachisaa jira jechuudha. Namni sadarkaayyuu amma bar ofii hojii dhuunfaa tokko uumee dalaguu dhiisii bar wama namaa akkeessu dadhabuutti jira bar namni. Wama namaa namni kun maaliif kana jedhe wanni kun maaliif dubbatame inni sirbu maaliif dirbe inni weellisu maaliif inni geeraru maaliif inni walaleessu maaliif inni amantaa lallabu inni waa hunda godhu maaliif tokko qalbeeffataan jiru namni. Har'uma waliin urgufame abaluu irratti diyuutii mumiyuutii godhee ani godhuun qaba kana qofa jechuudha. Maal jedhan? Mee jara keenya waan biraa hawaasaa godhuu dhabnu biyya keenya waa godhuu yoo baanne wama dhuunfaa keenyaa haa godhannu dhuunfumti keenya jireenyumti dhuunfaa keenyaan waa yaachisu jireenya maatii yoo dhiibne jireenya hawaasaa jireenya biyyattii yoo nu yaachisuu baate wanni dhuunfaa keenyaan waa yaachisu jara keenya. Akka amma jiru kanatti akka amma didichinu kanatti hammuma waayifaayi fi intarneetaa fi xiqqoo mobaayila gaarii biyyuma ta'anii waa waraaban jirrutti malee kun asirraa ceenaan akkasumatti nurkaa baddii jechuudha. Kanaafuu waan tokko lafa kana saba kanaafis biyya kanaafis ofiifis maatii keenyaafis ilmaan keenyaafis waan tokko ayaan waan tokko agoonu isinii jechuu barbaada. Kana yeroon jiru artistoota Oromootti naafeeti miti. Hagadatuman jarri gahee jaraa baataa jiran. Gurbaan amma dhufee beekuun gahee isaa baate. Ammallee inni itti fufa annamma kana hojiirra oolfateemi inni biraa deebi'eera. Inni waan akka biraa eegale. Waan jaalalas haa ta'u, waan sabaas haa ta'u, waan biyyaas haa ta'u inni ammallee hojii isaa eegaleera. Isaaf hojiidha jechuudha. Hojii argate jechuudha. Inni dalagaadha. Saba isaatii dalaguus haa ta'u, yookiin maallaqaafis haa ta'u inni dalagaa isaa eegalee itti fufee jechuudha. Dalagaa baafate. Ati hoo? Ati seesseer mataa rukuttaa? Maal atis hojii tokko waan tokko uummattee gahee kee baataa isan jabeessitu? Atillee gaafatu hojii tokko uummattee jettee dhufee si jabeessuu danda'a bara. Jara keenya hin gowwoomina. Jarraa kana keessatti jarraa silaa namni kamiyyuu ofii ta'ee kee namaa ta'utti
namaallee ta'uun jedhamu ta'a akkasiin itti ta'aa jirtan kun ofiillee ta'aa hin jirru akka itti ta'amaa jiru kunillee namaa ta'uullee hin jedhamu nama gargaaruullee hin jedhamu. Nama gargaaruu jechuun gaafa namni tokko waan gaarii tokko fudhatee gabba'e jabaadhu hojiin isaa sun akka fedhee godhattu godhu waan inni jedhe sana hojiitti hiiku yoo inni ergaa dabarfate ergaasaa yoo inni miidhaa isaa dabarfate miidhaa isaa beekuu dhaamsa isaa fudhachuu waan inni hojiitti akka hiikamu godhe hojiitti hiikanii fudhachuu. Hin jaallanna abaluu hin jaallanna ekelee jaallanna aartii akkanaa jaallanna aartistii islaamaa jaallanna raayyaan jaallanna ekelee hin jaallanna. Eega nam tokko jaallatee waan inni jaallate sana yookaan waan inni himate sana hojiitti hiikudha yookaan immoo waan inni barbaadu sana godhuudhaaf yoo kanan ta'in bu'aa tokkollee hin qabu jechuudha. Kanaaf ofaa yaadannu isin jechuu barbaada. Aartistoonni Oromoo haa galatoomanuu namatti tolanii garuu aartistoonni duraanii yeroo silaatti fayyadaman kanatti fayyadamuu dhabuun jedha baay'ee na gaddisiisa. Garuu jarri namni waa hawaasaaf hojjetu biyyaaf hojjetu hagas faayidaan barbaadu seenaadhaafis waan gaarii waan hedduu hojjetanii dabarsanii kan akka aartistii Hacaaluu Hundeessaa jechuudha. Kanaafuu warri ammaatis amma jajjabaatanii hojjechaa jiranii anjalatti naafuufis miti agas jira jabeessu jira leellisuufis miti haa ta'u malee ani kana yaachisaa jiru maaliif hojii nam tokko gaafa namni tokko gadi kenne kanuma uwwifnee biraa darbina yookaan nama jabaatanii jabeessu yoo ta'e wanni sun gaarii yoo ta'e agadhumaatti maa nama sana biraan dhaabanne yaadaanis haa ta'u humnaanis haa ta'u yookaan immoo erguma isaa sana maa fuunee ittiin fayyadamne dhaamsa isaa sana isinii galee nummoo gahee keenya maan ba'anne nutoo jireenya keenya dhiifne fakkeenya namni tokko bari'ee yoo hojii qabaate hojichees hojjetaa qalbiidhaan as jira tokko tokkiin mara taa'ee dalagaa jirti amma shamarran faantu gaafachii deebite arrasa kanarra oolte burka biraarra oolti namni maal godhuun qabaa biyya keenya keessatti maaltu na barbaachisa maatii kiyya waliin maal ta'uun qabaa sadarkumayyuutti maatii fi firaan yaada wal jijjiiree wal dubbisu iyyuu dhabaa jira bar namni akka kanatti ganaa inni bultii ijaaree inni qabu bultii gaarii godhatee ilmaan argatee ilmaan barsiifatee yookaan ilmaan biyyaaf hojjetu ilmaan biyyaa hoogganu bulche arganna